الله وبركاته أكما كان في أخي داود تخيه أكالي في قاري بكجر تمرت نجيني خيال جيني في قارين كطعمري سنة كوسين جدا الحمد لله قال نخرب بقدا ولدي من الجرا أكم سنة قبلني خنبا خندي آخر قبا في خنكابا خندك آخر قدا قسم خنديرات وياخذ براهم دخيزنو نجيني خيال جيني في قارين كطعمري بكجر تمرت سنبرا قوتو جدا ولا رابدو غنيف هدو تكا ديفا مسين جدا إذا رافضني الحمد لله إيجا بدي أرد في الرجاء رفوق يدرو أنتي وأنت كتكتين خيز نفس هدو تكان فده إسين استكفارت ماليوتن وان أسمع جالا خنا خشت دي ما جرو هدو أنا ما جاب سيسو واي إن رايند بتشور بعده واي شيخاتي في باي أوفيس ميا ولا كابسيزي وهنجا خنا وانت كو بتاعنا قريتا كاترا فايو غا ني بيتان بوليتي لينا كو درانس ولين بينو نما مخططه في نما كسم غرتي متي نما غرا جبي نيان وان غورو اف اتخيتك دوبه هنديبني في اكسما نما وان غرتي تك تخرر فتي ابان فتي دوبه را هنديبني جدا شيخ ملكينغا جدو قناتي هذا خالق اتي لي اميتي harka isaanii jira waan ajaa'ibsiin tokkoisa idaan namni sheekhatis jaalalani qaba tunis hundatti ajaa'ibatu hundees eega namni sheekhatis ilma namaati jaalaltini qabdi kun akkasi haa ta'u immoo jaalalti tun maali dhuguma sanitti jaalalaa qabimoo isaantiitu haada isaaniitiin qabi waan jaamu kun ammoo ilma namaa hundi achiisu jirti osoo jaalaltigaa falagoytaati abbaan fedhee utaana jaalalni qabama jaalalti qaabni jettu guddaan jettu nama qabdi qabamtanillee ni beeytanii dhukkuba jaalalaatiin akkasuma fayyitanillee ni beeytan ammoo kan Sumayyaa sun addaa sheekni gaafa kaan mana isaanii dhaqee achitti waa dhugeechitti buna dhugee mirqaanii achi deeme boodatti haalli fayyaan isaadhaan gara xiyyatti gwaan akka mataa xiyyaatti ilaalu hedduu waan naajisuufi waan gartee xiqqoo mira kaysana nake onneti yanabutu akkamitti waan jettani dhugumatti inni jaalalaan akkas teemu isaan kun gaa waa itti godhanetiti isa kan akkana waran jechuun gaafii nama hundaati gizeen akka chilaalee ilaalu jaalalti dungaa waa dhugaa sanatti hin fakkaattu akka waan isuma kanaan waa itti dalaganii if wallaachisanii jiranitti na fakkaatti inni kun nama maatii qabu nama ilmaan qabu khaleessa nama waan gaggaarii hojjechaa ture sheekni nuti ni qabnaa jennee ittiin dhaadachaa turre ittiin boonaa turre arraan tana sa'aatii muraasa keessatti harka namaarra kufee namni akkuma gartee sangaa gartee gaafa hin qabneetitti haadeetti hidhatee hoggaa kara fedheen deemu kan haati mana isaa bakka tam jirti ilmaan kiyya eeyse jiranii eeyse bulanii eeyse oranii kan hin jenne namni kun isin akka keessanitti fayyaa qabatanii yaadanii waan kanarraa qabatanii lammaffaa itti nas deebi'a Sumayyaa ani hedduullee baay'inaan yoo beekuullee baadde guyyaa takka akka tasaa ta'e guyyaa idaa argeetiin ture jaalalleetii yaa naan jee dhugaadha jaalalleetii yaa naan jennaan hedduu tokko waan ajaa'ibeef gaa sheekh milkii kana gaa akkaan beekuttan nama guddattiin beekaa nama waan akkanaa kana gaddeebi'ee ijoollee wajjin laaqatu sun seenee yeroo hedduu gaa bakka gaariitti argaa ture namoota hedduu kan inni dawaa godhaafee ture hedduun beeka namoota hedduun beeka kan harka isaa irratti illee fayyee edaa sheekatti siriin godhamtu waan jaamus takka takka sammuutii keessan dhufti akkamitti akka itti godhamte illee waan beeku baadde anis akka nama tokkotti ilma namaa jetti waan kana shakkii gadi fageenyaan gartee miti haalaan shakkiitiin jira haa ta'u immoo wanni kun gartee gara fuulduraatti akkam ta'uu deemtu waan jaamu hedduu nama achisti haati mana isaa hanga ammaan tanaatti as baatee waan takka waan dubbattee siin qabdu manallee dhaqee dubbisuudhaaf illee gizee yaalutti isii manaan arganne ijoollee fuuteetti kana biraa kutti naan jaanii manni isaanii cufaadha jechuudha haa ta'u immoo wanni kun gara fuulduraatti maaliif jennaan sheekh milkiin namaan yeroo dheeraadhaaf beeku arree osoo hin ta'in amata meeqaan turu kan inni isa beeku jechuudha haa ta'u immoo takka waan akkana amma irra deemu jiru kan argeen beeku inni kun dhugumatti gaa yoo jaalatee khayri rabbi godhee ammoo
san diddaa yoo gartee wanni kun dhugumatti kan siiriin itti dalagamtee namticha kana gartee akkanatti muciyyoon qabdee lafaan rigu jirtu kana namni kun cal jeetuma akkuma akka itti ilaalu ta'e wanni kun gara fuulduraatti nama yaachisa. Maaliif jennaan qoriin guyyaa takka wajjin nyaatanuu nama qabdi. Saniif dubbiin kun namoota hedduu dhibuu danda'a. Akkuma gartee ana dhiba kanatti isinillee dhibuu danda'a. Ani waan kana waan hin gadi fageenyaan keessa beekuu hin qabu. Garuu immoo gara fuulduraatti waan jiru hundaa takka takkaan jala deemeetis baruun guyyaa kan qabu. Namoonni hedduun kan isaan dhuftanii na gaafatanii jirtan. Karaa miseen jiraatanis. Egaa deengeddenni viidiyoo san maxxansee warroonni caqasin argitan dachaas waan kana akkami dhuguma sanatti inni jaalalamoo waan gartee namaan tuqan saniin tuqammoo akkami waan kana gadi fageenyaan waan keessa beektu yoo jiraate kootu ibsanuu walinaan jettanii. Akkasuma gaa ajaja keessan guutee kaniin gartee baatii sadii moo akkana miidiyaa kanarraa badee ara dhufeetiin jira. Maaliif jennaan rakkoon obboleessa keenya yoomiyyuu taanaan inni dubbisti. Inni kun egaa akka nama tokkootti abbaa ilmaaniiti. Nama nagaan ilmaan isaa guddifachaa jiru. Nama gartee nagaan bultii isaa gaggeeffachaa ture. Abbaa ilmaan lamaati. Haati mana isaatis nagaan nama wajjin jiran jechuudha. Haa ta'u immoo muciyyoon tuni gadi fageenyaan akkuma harree isin jee waa'ee sumayyaallee yoon keessa beekuu baadde waa'ee faayidaa sirriitti hin beeka. Saniif daawwattoota keenya wanti kun hedduu takka anis akka nama tokkotti waan dhibe. Gara fuulduraatti immoo akkaan achi ilaalee argutti miidhaan guddoon akka dhuftus shakkiin qabu. Maaliif ati akkami waa'ee fuulduraa beektina jechuu keessan afaan qabu. Anaatu isin deebisa. Kun jechuun namni tokko maatii isaa keessaa bahee ifi wallaalee namtichi kaleessa jechuudha. Namoonni hedduun harka isaa irratti fayyee har'a ka'ee hoggaa harka namaatti kufee muciyyoon areeda qabdeetuma karaa feetiin deemtu. Khalaas jecha isii malee gisee jechi namaa tokkollee isii biratti hin dalagamne. Nutis jaalalaan qabamnee jirra gaa jaalalitti nu qabdeellee numa jirti. Haa ta'u immoo takkaataa akka isaanii irraan argeen beekon. Hedduu nama dhibdi. Wanni kuni ani namaa jiru hedduu nama dhibde sanuma keessattuu guyyaa sadi immoo akkana ani jetii aan argeen beeku isuma kana jechuudha. Isa kanallee itti dhiyaatee dubbisuun hin barbaade ture. Haasawni nama tokkollee dhaa isa biratti fudhataman qabu. Yoo haasawu sumayyaa taate malee. Faayoon jidduudhaa maal akka barbaaddu ani hin beekon. Faayoon isaan addaaneeti sumayyaan faayoo ofirraayeeti afandiin sumayyaadhaa sumayyaa jedhuraa dhabuun fedhu. Sumayyaa fi faayoon akka waa waliin beekan qabanii waa sila yeroo hundaa'u afandii irratti akkana wal qabanii jiran. Sheekh Milkii irratti jechuudha. Agartanii akkatti wal qabanii jiran. Hoggaa kana maaltu natti dhagahama? Uummanni kun gurbaa kana waa itti godheeti bultii isaanii keessaa achi baasee itti taphachuu deemu waan jaabu natti dhagahama. Maaliif jettee naan jaa? Magaalaa tana keessatti namoonni hedduun warroonni waan akkanaa kana hojjetan isaatiitu deemee dawaa godhaafii ture. Waan kana duuba namoonni jajjabaan akka harka qabanii shakkiin qaban. Isuma gartee silaa gartee deemee dawaa nama godhu kanaa maraachanii akka gartee kanaan boodatti namni deemee dawaa namaa godhus hin jirre waan yaadannatti fakkaata. Kun yaada kiyya. Rabbi dhugaan godhini. Haa ta'u immoo waan kana gadi fageenyaan akka nama tokkotti anis jala deemee qoradhee inshaallah guyyaa takka waan kana dhugaa jirtu kana asiin baasaa. Haa ta'u immoo yoo dhageessee faayoo fi muciyyoon sun jechuudha. Sumayyaan wantoonni isin godhaa jirtan kun gara fuulduraatti yoo gartee kan isin baasu ta'e itti ofaadhaa. Garuu namoonni hundinuu waan dalaydan ni argattan akka hojii teessanii ni argattan jechuudha. Haati gaa mana afantii haati mana afantiidha. Akkuma harree wantan isin hin jee yaaddoo isin keessa jirtu gaa Allahu a'lam Rabbi bichaa beeka. Ilmaan isii gurrattee manan jirtu dhaqeellee gaa dubbisuuf yaaleetiin ture akkuma isin hin jee. Haa ta'u immoo gaa waan afantiidhaa hedduu nama yaachisa. Isin gaa gara fuulduraatti ani dhugaarraa kan hin deemine obboleessa keessan tachaasii sodaadhaa fi gartee shakkii takkaan maletti bakka isaan jiranitti jala deemee iccitii isaanii baasuudhaaf qophiidhaa. Gara fuulduraatti rakkoo jirtuun ta'u laallee kan gartee furmaata gartee itti kan nu ta'a.
abbaa kanaa miidha jira abbaa santu wartee miidhamu jira waan jaamu addeessinii baasetti dhufa ani gingilchaadha tanaaf sodaatiin haala daawwattoota kiyya kaliifee gaarii inshallah waan jiru gara fuulduraatti waliin ilaalla amma asumatti isin irraa dhaabagaa wanni kuni ammaaf warri gaafina gaafatan hanga ammaan tanaatti akkuma keessan shakkiidhaan irraa jira malee waan takka tanii dhibbaan dhibbatti gartee dhugoomsee irra gahee hin qabu walaakin ammoo akka gartee waa itti godhamuun isaa shakkii takka illee hin qabu saniifuu asumatti isin irraa dhaabbadamee ammaa fi waan haarii qabaddeetiin dhufaa salaamu alaikum warahmatullahi